Tole akkam jirtu viidiyoon keenya irraa baay'ee barbaachisaa fi namoota baay'ee ni fayyada jedhee kan hin yaadu. Top down analysis akkamitti hojjenna jedhee gaaffiin teelegiraamii irratti isaan gaafadheen namoonni baay'ee smart money conceptii fi price action akkasumas illee CRT illee nu hojjedhu jettanii turtanii. Viidiyoonni kun viidiyoo smart money conceptiidha jechuudha yookaan immoo SMS jennudha jechuudha kan hojjetamu jechuudha. Top down analysis maaliif nu fayyada? Haala kamiitiin fayyadamna? Maaltu nu barbaachisa? Isa jedhu immoo yeroo ilaallu top down analysis kan nu fayyadu torbee keessatti yookaan guyyoota dhufan keessatti maarkeetichi muuvimentii agarsiisu seeraanii parsantii 70, 80, 90 ta'uu danda'a. Analysis fudhannu dhugaa nu taasisaa jechuudha. Amma kan guyyaa tokko hojjennu amma kan guyyaa tokkooti ifa nu kenna. Akkasumas illee kan torbee yeroo ta'u immoo kan torbee guutuu nu kenna jechuudha. Kan ji'a yeroo ta'u immoo akkasuma jechuudha. Taayim fireemiin keenya yeroo guddaa ta'aa deemu carraan ittiin wiinii reetii keenya akkasuma guddaa ta'aa deema yookaan immoo bal'achaa deema jechuudha. Yeroon akkasiin hin jedhu istiraateejii dhaabbataa tokko yeroo qabaattanidha jechuudha kun kan isin hojjetu. Kanaaf top down analysis ani yeroo baay'ee kan fayyadamu. Kanaan durallee viidiyoolee isin hojjechaa ture. Isarratti illee isinitti himaan ture jechuudha. Garuu inni har'aa torbee irraa kaasneetu akkamittiin top down analysis hojjennu maaltu nu barbaachisa jedhu ilaallaa jechuudha. Sana irratti yeroo ilaallu maaltu nu barbaachisaa jalqaboota irratti maal beekuu qabna? Key leveloota warra jedhamanii fakkeenyaaf supportive resistance ta'uu danda'a. Fair value gap, order block, breaker block warroota jedhamanii iddootti bittuuf iddootti gurgurtu ta'uu danda'a. Isaan break of structure, change of character warroota jedhaman sana ta'uu danda'a. Kana hundumaa waan asirratti fayyadamnuu fi step by step yookaan immoo tartiiba isaatiin siin agarsiisa jechuudha. Isa hin beekne taanaan garuu iddootti sin rakkisu waan qabuufi viidiyoo kanaan dura poostii godhe deebitanii ilaaluu hin dagatinaa jechuudha. Gara viidiyoo keenya har'aa osoo hin seenin dura yuutuubii keenya sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumas illee teelegiraamii illee torbee dhuftu keessaa yookaan immoo ji'a sattaanu keessaa akka yaadaatti deemuun qopheeffamaa jira waan ta'eef ruuliin isaallee qopheeffamaa jira waan ta'eef namoota faayinaansiyaalii xiqqooshii istiraagilii gochaa jiranii fi furmaata ta'a jennee waan yaadneef deemuu chaalenjiillee akkasuma qopheessaa jira waan ta'eef isaaf sin qopheessa jedhee waan hin yaadeef top down analysis kana sin hojjedhe jechuudha. Waan kana duukaa buutanii ilaaltu taanaanii waan sin rakkisu hin qabu jechuudha. Yeroo tokkotti TP 500 ta'uu danda'a, 200 ta'uu danda'a, PP amma barbaadan jechuu dandeessu. Fakkii garuu asirratti jala muree kan isinitti immoo namoota swing trade gootaniif akkasumas illee namoota yeroo dheeraa hold gootaniif kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. TP 300 amma 500 600tti hold gochuu warra dandeessanii fi kun furmaata guddaa ta'a jedhee yaada jechuudha. Akkasumas illee guyyaa guyyaan immoo day traderidha yookaan immoo scalperiidhaan warroota jettaniif illee muuvimentichi isinitti dheerata malee kun baay'ee si barbaachisa jechuudha. Ani akka kiyyaatti CRT'n guyyaa guyyaadhaan trade gochuudhaa fi bataamitti profitabilisiin gochuu danda'a. Ani san fayyadama waan ta'eef jechuudha. Garuu yeroon CRT fayyadamu of keessatti kan qabatu ICTs of keessatti qabata akkasumallee smart money concepts of keessatti qabata jechuudha. Yeroo top down kaastanii asii gadi ilaaltanii maaltu ilaalama? Warroota istiraatejii jedhaman kun hundumaa of keessatti waan qabatuuf price action illee waan of keessatti qabatuuf sin fayyada jechuudha jalqabaa kaastanii amma dhumaatti ilaaluun. Kanaaf jalqaba irratti subscribe, share, copy linkii gochuu hin dagatinaa. Iddoo gaaffiin ta'etti immoo koomentii naa gochuu hin dagatinaa. Namoonni naa barreessaa jirtanis akkasumas baay'ee galatooma. Top down analysis kan hojjedhu ani jalqaba irratti torbeerraa jechuudha. Torbeerraa kaaseenii gara guyyaattiin dhufa. Guyyaarraa immoo gara sa'aatii 4tti akkasuma sa'aatii 1 irratti raawwadheenii yoo muuvimentichi konsoolideetii ta'e yookaan immoo hin jedheetu saayidii socho'a yoo ta'e gara bukkeetti socho'a yoo ta'e maalan raawwadha waan sana gara daqiiqaa 30tti daqiiqaa 15 buufadha. Garuu muuvimentichi yookaan up trend yookaan down trend na agarsiisa taanaanii sa'aatii tokko erga ilaalee booda konfirmeeshiniidhaa fi
gara daqiiqaa 5 fi gara daqiiqaa 3tti fayyadameeni intarii koo immoo wantoota barbaadu kaawwadheen intarii godhaa jechuudha. Kanaaf top down analysis irratti yeroo fayyadamu high time framing kiyya jalqaba irratti maalidha? Kan torbeeti jechuudha. Kan torbee fi kan guyyaati jechuudha. Torbee fi guyyaan high time frame isaa irratti nan ilaala jechuudha. Wantoonni amma torbee irratti jennu guyyaa irraa kaasanii hojjechuu dandeessu namoonni kan guyyaa qofa barbaadan. Iskaalparii warra nu taatanii guyyaan tireedii warra nu gootan guyyaa irraa kaastanii raawwachuu dandeessu jechuudha. Swing tireedarii warra nu taatan immoo akkasuma PP baay'ee hooldi gochuu warra nu barbaadan immoo torbee irraa osoo kaastanii akkasuma ani rikoomandeshin godhaa jechuudha. Medium time frame kan jennu immoo sa'aatii yookaan immoo sa'a 4 fi sa'a 1 gidduutti warroota raawwataman jechuudha. Kan sa'aatii 4 fi kan sa'aatii 1 irratti akkasuma immoo short time frame yookaan low time frame kan jennu immoo iddoo confirmation itti argannu yookaan immoo intariitti goonuudha jechuudha. Daqiiqaa 5, daqiiqaa 3, daqiiqaa 1 ta'uu danda'a. Akkasumallee immoo namoonni tokko tokko daqiiqaa 15 illee fayyadamuu danda'u jechuudha. Intariidhaaf. Kanaaf low time frame yookaan short time frame isaadha. Medium illee 4 fi sa'a 1dha. Akkasuma immoo high time frame keenya immoo kan torbee fi kan guyyaa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Gara wantoota nu barbaachisanitti yeroo seennu jalqaba irratti wantoonni nuti ilaallu torbee fi kan guyyaa irratti wantoonni nuti ilaallu maaltu jiru? High time frame jennee wal hubachiisneerra. Achirratti wantoonni nu barbaachisanii kanaan dura ji'a 3 duras ta'uu danda'a, ji'a 6 duras ta'uu danda'a. Swingiiwwan immoo wantoota resistance area irratti gatee darbee deebi'ee hanga inni fudhatutti kan eegnudha jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo duraatti swingii irratti yookaan immoo gubbaa qaqqabee asii gadee yeroo buutti erga deebi'ee booda gubbaa irratti wanti gatee darbe ni jira. Order blookii ta'uu danda'a, rejection blookii ta'uu danda'a, breaker blookii ta'uu danda'a. Wantoota gatee sanaa akka key leveliitti fayyadamneetu jalqaba irratti kan torbees ta'uu danda'a, kan guyyaa irratti wanta arganne sana akka key leveliitti fayyadamneetu directionii isaa murteessina jechuudha. Itti fufneetu erga kan guyyaa ilaallee booda immoo deebisnee kan sa'aatii 4 irratti immoo wantoonni nu barbaachisan jiru jechuudha. Sa'aatii 4 irratti yookaan immoo sa'aatii 1 irratti sa'aatii 4 irratti wanta argannu sa'aatiin 1 irratti immoo akkasuma konfirmi nu godha taanaan muuvumentichi daarekshinichi wal fakkaataadha yookaan immoo seemidha jechuudha. Kanaaf analaayisaa yeroo hojjennu kan sa'aatii 4 irratti maaltu nu barbaachisaa? Erga isa guyyaa yookaan immoo kan torbee irratti key levelii keenya amma fakkeenyaaf order blookii tokko arganneera jennee yoo yaadne gara sa'aatii 4 irratti yeroo buunu maaltu nu barbaachisaa? Maarkeetichi daarekshinii yookaan immoo kallattiin isaa garam akka ta'e nu hubachiisa jechuudha. Yookaan konsoleetii gochuu danda'a yookaan maanipuleeshinii taayimii ta'uu danda'a yookaan sa'aatii maanipuleeshinii ta'uu danda'a. Akkasumas illee sappilaay yookaan immoo diimaandii eeriyaa ta'uu danda'a. Sappoortiif reezistaansi jennu jechuudha. Achirra ta'uu danda'a sa'aatii 4 irratti yeroo ilaallu yookaan immoo liquiditii swaappii godhee deebi'uu danda'a ta'a. Isa kana yeroon akkasiin jiru deebineetu maarkeetichi yookaan immoo chaartii irratti sin agarsiisa akka kompleksii yookaan sin rakkisne jechuudha. Yookaan immoo wanti nuti sa'aatii 4 irratti ilaalle suni liquiditii zoonii irra ta'uu danda'a. Wantoota kana waan ta'uu danda'uu fi isaan kana garuu ni barbaaddanna jechuudha. Erga key levelii keenya arganne gara low time frame'itti gadi buuneetu wantoota kanarra gaheeramuun geenye isa jedhu ilaallanna jechuudha. Itti fufuudhaan daqiiqaa 15 fi daqiiqaa 5 akkasumallee intarii pooyintii keenyaaf daqiiqaa 3 illee warroonni fayyadamnu waan jiruuf ni ilaallanna jechuudha. Maaltu jira? Maalluu kenneera? Break of structure godheera moo? Muuvimentii dura ture cabsee baheera moo hin baane? Erga cabsee bahee booda immoo yeroo deebi'u maal change of character akkamitti kaawwanna? Jijjiirraa kallattii ta'uusaa akkamitti hubanna? Sana booda immoo retracement duubatti deebi'ee retrace erga godhee booda akkamitti seenna isa jedhu immoo daqiiqaa kana lama irratti ilaallaa jechuudha. Daqiiqaa 3 fi daqiiqaa 5 akkasumallee 15 irratti illee argachuu ni dandeenya waan ta'eef wanta sana jechuudha. Erga kana immoo argannee booda akka nama isiniin jedhee smart money concept irratti muuvimentii kana erga sa'aatii 4 fi sa'aatii 1 gidduutti ilaallee booda daqiiqaa 5 fi daqiiqaa 3 irratti immoo maal arganna? Break of structure keenya ni eegganna. Change of character keenya ni eegganna. Retrace gochuudhaaf kan deebi'u waan inni nu gatee deebi'ee darbee fair value gaappiidha moo inversion fair value gaappiidha? Order blookiidha moo rejection blookiidha? Isa jedhu erga gargar baafannee booda intarii keenya seennaa jechuudha. Erga seennee booda kuni wirreetii keenyallee seeraanii nu sirreessuu danda'a. Istiraagilii yookaan immoo itti rakkachaa warroota jirruu fi bu'aa guddaa nu agarsiisa jedhee yaada jechuudha. Kanaaf maal beekuu qabna jalqaba irratti wantoota kana qabannee itti deemuu qabna jechuudha. Osoo jalqaba ittiin seeniin dura kan torbee irratti waan tokko yookaan kan guyyaa irratti waan tokko erga argannee booda
Gara sa'aatii afurratti yeroo deebinu maal ilaalachuu qabna? Muuvimentiin keenya eessa qaqqabee jira? Yoo sappoortis rezistaansis yookaan immoo gubbaas jalas hin qaqqabne ta'e amma inni gubbaa qaqqabutti dirqama eeguu qabna jechuudha. Yookaan gajjallaa qaqqabutti dirqama eeguu qabna jechuudha. Yookaan immoo order blookis ta'uu danda'a, fair value gaappis ta'uu danda'a, liquidity zoonii ta'uu danda'a, trading market directionis ta'uu danda'a, supply and demand kanarra erga inni qaqqabee booda murtee keenya murteeffannaa jechuudha. Kanaaf isa kana ilaaluu hin dagatinaa. Gara kaandilii keenyatti yookaan immoo gara trading terminaalii keessatti yeroo deemnu jalqaba irratti maal ilaalla jenneerra? Kan torbee ilaallannaa jechuudha. Yookaan immoo kan guyyaa ilaallannaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kuni GBP Great Britain Pound USD dha jechuudha. Torbee kana keessaa muuvimentiin guddaan ni ture, niwusiin ni ture, FMC ni ture, Federal Interest Rating Rate Cutting ni ture, muuvimentii guddaa ture jechuudha. Garuu sanaan dura maal ilaallaa nuti? Kan guyyaa kun kan torbeeti waan ta'eef torbeen keenya eessa qaqqabee ture? Naannaa kanarraati. Niwusiidhaan naannaa kana qaqqabe. Niwusiidhaan asii ka'eetu naannaa kana qaqqabe. Nuti garuu kanaan dura kun as qaqqabuun dura maarkeetiin keenya maal raawwachaa jira jennee irraayyuu. Muuvimentiin keenya walakkaarra jira. Asii gadiidhaas oliidha jechuu hin dandeenya. Kun amma swing low isaa yeroo ta'u inni kun immoo inni as jiru immoo gubbaa kana inni jiru immoo swing high isaatii jechuudha yookaan immoo higher high isaatii jechuudha. Kanaaf yeroo tireedii galuuf jennu yookaan dhufee as qaqqabuu qaqqabaa yookaan immoo akkasumallee dhufee eeriyaa zoonii kana qaqqabuu qabaa jechuudha. Walakkaarra jiruu fi nuti warroonni swingii tireedii goonu yookaan immoo long time tireedii holdii gochuu dandeenyu waan kana murteessuudhaaf nutti ulfaataa jechuudha. Garuu torbee darbe keessa konfirmeeshinii baay'ee sirrii ta'e nu kenneera jechuudha mintiniin keenya. Kanaaf amma naannaa kana irratti maal arganne? Kan torbee irratti maal barbaadaa turre? Maal arganne isa jedhu yeroo ilaallu ammaa fi ani kan hin argadhe naannaa kanatti order blookii argadheera. Order blookii naannaa kanarra jirtu argadheera jechuudha. Garuu konfirmii naaf hin goone. Order blookii naannaa kanarra jiru wanti gurraattii kuni order blookiidha. Order blookicha garuu sirrii fi sirrii ta'uu dhabuu isaa kana cabsee fi cabsee deemuu dhabuu isaa kan hin hubadhu. Yeroo daawun tireendii yookaan immoo daawun gochaa deemu gara guyyaatti, gara sa'aatii afuritti, gara sa'aatii tokkotti mana gichaa yeroon asii gadi bu'u konfirmeeshiniin argadhu sanaan murteessaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti kan guyyaatti order blookii argadheera. Immoo kan torbeetti order blookii argadheera. Kan guyyaatti immoo yeroo deebinu order blookiin suni maal agarsiisaa isa jedhu ilaallannaa jechuudha. Kan guyyaatti yeroo deemnu muuvimentichi maal nu agarsiise isa jedhu ilaallannaa jechuudha. Akkuma argitanii order blookiin keenya kan torbeeraa yeroo irraa kaasnu iddoo kanatti maaltu jira? Order blookii fi magariisni kun ilaaltu isinitti mul'ate taanaani order blookii baay'ee sirrii fi akkasumas immoo wanti gurraattiin kun isinitti mul'ate taanaan naannaa kanatti inni immoo maal jedhama? Kanaan dura order blookii kan ture asirratti inversion fair value gaappii rukutee bira darbe akka breaker blookiitti nu gargaara jechuudha. Viidiyoo kanaan dura ilaaltan yoo jiraate ilaala waa'ee breaker blookii namni isin jedheen ture waan ta'eef. Kanaaf iddoo asitti order blookii ni qabna, asillee immoo breaker blookii illee ni qabna jechuudha. Akka order blookii isa kanaattis fayyadamuu dandeenya isa kana, breaker blookii isa kanatti illee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Wantoonni nama kii levelii isin jechaa jiru kuni iddootti binuu fi iddootti gurguru waan ta'eef maarkeetichi akkana akkasii isiniin jedhu. Garuu beekumsa keessan irratti hundooftaniitu wanta sana erga identify gootanii beektanii booda naannoo sanatti bituu fi gurguruudhaaf carraaqqii gootu jechuudha. Maarkeetichi waan inni akkasiidha akkasiitii kan isiniin jedhu miti. Caaluma jedhee socho'a. Maarkeetichi muuvimentichi caaluma jedheetu socho'a yookaan ol ba'a yookaan gadi bu'a. Isintu achirratti maarkeetiin kun akkasitti deemaa jira. Wanta kana naa dhiisee darbaa jira. Kanaafuu iddoo sanatti eeggadheen bitadha, iddoo sanatti eeggadheen gurguradha isa jedhu akka barnootaatti fudhataniitu analyze hojjettu malee maarkeetichi akkana akkasii isiniin jedhu. Kanaaf isa torbe irratti yeroo erga ilaallee booda order blookii qabna. Gara guyyaa tokkotti illee yeroo buusnu immoo akkasumallee strong kan ta'e breaker blookii fi order blookii qabna jechuudha. Dirqama guyyaa roobii natti fakkaata. Guyyaa roobiitti natti fakkaata niwusichi kan ture. Guyyaa maaksanyoo sana ol ba'ee guyyaa roobichaa maal godhe iddoo nuti eegaa ture sana dhufeetu hiitii nu godhe jechuudha. Amma carraanii seel zoonii yookaan immoo duubatti deebi'uu isaatii bal'aa ta'aa jira jechuudha.
Amma top down analysis ni agarsiisa. Jalqaba kan torbeeti, itti fufnee kan guyyaati, itti fufnee kan sa'aatii afuriiti, akkasuma sa'aatii tokko, sana booda immoo daqiiqaa 5 fi daqiiqaa 3, daqiiqaa tokkotti intarii godhannee seennaa jechuudha. Top down analysis keenya haala kanaatiin hojjetama. Kan torbee irratti maal arganne? Order blockii arganneerra. Kan guyyaa irratti illee akkasuma order blockii fi breaker blockii arganneerra. Sana booda immoo gara sa'aatii afuritti yeroo seennu immoo maal arganna? Isa jedhu immoo ilaallaa jechuudha. Gara sa'aatii afuritti yeroo buunu immoo wantoonni nuti barbaannu jedhee isin agarsiise keessaa wantoota kana seeraan irraanfachuu yookaan immoo dagachuu hin qabdanii jechuudha. Wantoota ishii naannoo kana jirtu. Muuvmentichi eessarraa qaqqabeera? Daayireekshinicha jijjiireera moo? Eerichi saampilaayiif dimaandii yookaan immoo sappoortiif reezistaansii irra jira moo? Order blookii irra jira moo? Feer vaaluu gaappiidha moo? Liquiditii zoonii liquiditii swaappii gochaa jira moo? Maaltu jira? Isa jedhu kana dirqama sammuu keessanitti qabachuu qabdu jechuudha. Erga kana qabattanii booda gara maarkeetichaatti yeroo deebinu gara sa'aatii afur irratti amma iswiingii keenya tuqeera. Nuti amma intarii pooyintii keenyaa fi siistama keenya sirreeffachaa jirra jechuudha. Kanaaf inni jalqaba irratti sa'aatii afurii keenyaatti maal tuqeera? Sa'aatiin afurii keenya maal tuqeera? Naannoo kanarratti iswiingii haayii keenya tuqeera miti? Naannoo kanarratti tuqeera. Yookaan immoo feer vaaluu gaappii naannoo kana jirtu rukutee gadi deebiseeraan isa. Iddoo kana isinitti mul'atu taanaan feer vaaluu gaappii naannoo kana jiru rukuteera gad deebiseera. Kan guyyaa irratti yeroo ilaallu akkasuma order blookicha rukutee deebiseera jechuudha. Nuti garuu naannoo kanarratti jaaniishi ta'e isin jenneen seennuu jechuudha. Muuvmenticha jijjiirraa iddoo nu kennuu qaba, haala isaa nu kennuu qaba jechuudha. Kuni kan sa'aatii afuriiti malee kan daqiiqaa 5 10 miti jechuudha. Yookaan immoo kan guyyaa 3 guyyaa 4 keessatti hojjetamedha jechuudha. Waan salphaa isinitti hin fakkaatiin maarkeetii naannoo kana jiru jechuudha. Sochiin naannoo kana jiru. Kanaaf maal goona? Erga dhufee nu tuqee bu'ee booda wantoota naannoo kanarratti waliin jenne daayireekshinichi jijjiirameera tokkoffaa. Maarkeeticha hamma nuti intarii goonuu fi eeriyaa maalirra jira? Order blookii arganneerra moo? Order blookii tuqee deebi'e jennee waa yaannuuf. Feer vaaluu gaappii arganneerra moo? Maal tuqee deebi'e jennee waa yaannuuf. Liquiditii zoonii yookaan immoo swaappii godheera moo? Eessarra jira isa jedhu gargar baafachuudhaaf carraaqqii goonaa jechuudha. Kanaaf naannoo kanarratti kuni amma guyyaa jimaataati jechuudha. Kan guyyaa kamisaati jechuudha. Muuvmentichi erga cabsee dhufee bu'ee booda asirratti xumuree guyyaan roobii. Sana booda maal nu raawwate? Feer vaaluu gaappii naannoo kanarratti nu gatee darbeera jechuudha. Amma feer vaaluu gaappii tokko arganneerra. Itti mul'atu taanaan feer vaaluu gaappii kan arganneerra. Yeroo immoo gara sa'aatii tokkotti buunu immoo akkasuma konfirmi nu gochuu qaba. Sa'aatii afurratti kan feer vaaluu gaappii arganne kana gara sa'aatii tokkotti yeroo buunu immoo akkasuma konfirmi nu gochuu qaba jechuudha wanti sun. Amma feer vaaluu gaappii irraa immoo waan barbaannu arganneerra jechuudha. Wantoota sana keessaa daayireekshinichi jijjiirameera. Order blookii moo feer vaaluu gaappii moo liquiditii swaappii godheera moo wantoota jedhamu swaappii godheera kan kanaan dura cabsee darbeera waan ta'eef sana booda feer vaaluu gaappii nu kenneera. Amma kan nuti eegnu immoo gara sa'aatii tokkotti gadi buufanneetu akkasuma waan biraa barbaadannaa jechuudha konfirmeeshinii. Konfirmeeshinii nuti arganne ammas yoo deebinu order blookiin feer vaaluu gaappiin keenya sa'aatii afurratti kan nuti kaawwanne naannoo kana ture. Order blookiin immoo kan sa'aatii tokko irratti immoo jiru ilaallannu maaltu nu kennamaa jira? Asirratti ishiin gurraattiin kun yoo isinitti mul'ate taate naannoo kanarratti ishiin immoo of dandeessee feer vaaluu gaappii of dandeessedha jechuudha. Order blookii of dandeessedha jechuudha ishiin illee. Kanaaf akka intariitti fayyadamnaa jechuudha. Sa'aatii tokko erga qaqqabnee booda erga as nu qaqqabee booda amma maal eegganna? Maaltu nu raawwata? Amma immoo order blookiin naannoo kana jiru sirriidha moo sirrii miti? Vaalidiidha moo vaalidii miti? Kanaan ol deemamuu hin deemuu isa jedhu immoo karaa kamiin gargar baafannaa isa jedhu ilaallannaa jechuudha. Dhufneetu order blookiin naannoo kanarraati cabsee yoo bahe nuti waan isa dhiibuu hin qabu jechuudha. Muuvmentichi hin deema jechuudha. Garuu erga osoo akkasiin hin godhin dura sappoortii fi reezistaansii eeriyaa isaarra teenyeetu feebanaachi riitirmeesimentii keenya amma inni piriimiyeem zooniitti seenuutti eegganna jechuudha. Yookaan immoo amma diskaawunti zooniitti seenuutti eegganna jechuudha. Iswiingii yookaan immoo namoonni tireedii dheeraa gochuu barbaadan dirqaman kana beekuu qabdu jechuudha. Amma naannoo kanatti maalidha? Jalqaba irratti sappoortii keenya gargar baafanna. Sappoortiin keenya naannoo kanarraa isa kamidha? Iddoon itti deebi'e naannoo kanadha waan ta'eef naannoo kana. Reezistaansiin keenya kinoo ishii wiikii kana jirtu jechuudha. Gubbaarra ishii jirtu kanadha jechuudha. Kanaan olitti kan jiru. Asirratti illee yoo kaawwanne muuvmentichi kan liquidii kana fudhachuu deema jedhee yoo yaade
maarkeetii keenya yookaan immoo anaalaayisii keenya cabsee darba waan ta'eef gubbaarraatti asii gadee fudhannaa jechuudha. Kanaaf yeroo akkas goonu kanaaf kana gidduutti Fibonacci retracement keenya yeroo kaawwannu maarkeetiin keenya muuvmenticha eessa geessuu qaba jechuudha. Gara intini keenyatti liquiditii keenya gara premium zoonii keenya nu seensuu qaba jechuudha. Maaliif yeroo as olee deemu premium zooniidha. Yeroo asii gadi bu'u immoo discount zooniidha akka waliin jennee jechuudha. Kanaaf Fibonacci keenya irra kaawwannaa jechuudha. Erga asii kaanee booda gara as olee iddoo inni qaqqabu kanatti yeroo goonu 50 olitti maaltu raawwata? Premium zooniidha jenneerra. Kanaaf iddootti seel zoonii goonuudha. 50 olitti warra jiranii strongidha. Fair value gaapis ta'uu danda'a, order blockis ta'uu danda'a, breaker blockis ta'uu danda'a, key level warra nu jedhamu supportive resistance ta'uu danda'a. Akkasuma immoo liquidity swap godhee yeroo inni deebus ta'uu danda'a. 50 olitti warra nu jiranii supportive resistance gargar baafattee booda erga Fibonacci irra kaawwattu maaltu raawwata? 50 olitti yeroo ta'u wantoonni amma dubbanne kun yeroo argattu strongidha jechuudha. Carraan ittiin fake fair value gaappii ta'anii xiqqoodha jechuudha. Kanaaf amma wanti nuti arganne 50 olitti waan ta'eef intarii poointii keenyaa fi nu sirreesseera jechuudha. Garuu osoo maarkeetichi kanaan ol ta'e dirqama amma inni kanaan olitti cabsee bahutti ni eegna ture jechuudha. 50 hin qaqqabne waan ta'eef ganaa ammayyuu discount zoonii jira waan ta'eef premium zoonii amma inni seenutti eeggannaa jechuudha. Kanaaf immoo akkas godhanna kana gadi deeffanneetu yeroo asirraa kaasnee hangasitti jennu amma premium zoonii nu seeneera seel zoonii ta'uusaa seeraan konfirm arganneera jechuudha. Amma daarechiidhaanii parsantii 70 konfirmeeshinii arganneera jechuudha. Amma gara kamitti deemna? Gara daqiiqaa 3 fi gara daqiiqaa 5tti immoo wantoota nu barbaachisan jedhee isin hubachiise maaltu jira? Naannaa kanarratti wantoonni nu barbaachisan jennee yaadnu break of structure nu kennuu qaba. Change of character nu kennuu qaba. Intarii gochuudhaaf immoo wantoota arfan kana jiran kana osoo arganne baay'ee bayeessa. Retrace yeroo inni godhu humnaatiin PP 500 amma 700 800tti hold gochuu dandeenya. Kan guyyaa lamaallee hold gochuu dandeenya. Profitiidhaan taargeettii barbaanne illee hiitii gochuu dandeenya, tuksisuu dandeenya jechuudha. Namoota foreksii seeraan hubachuu barbaadaniif jechuudha kun. Yeroo duubatti deebinu amma gara daqiiqaa meeqatti deebina? Gara daqiiqaa 5tti. Daqiiqaa 5tti deebine waan kana hin arganne taanaan daqiiqaa 3tti immoo gadi buune ni barbaanna jechuudha. Gara daqiiqaa 5tti yeroo buunu wanta sana kana waan kana delete haa goonu koshii amma jalqaba irratti asii niwusiin naannaa kana tuqee deebi'ee nuti naannaa kamirra jirra jennee walii hubachiisaa jirra. Naannaa kanarradha jechuudha. Yookaan immoo gara isaatii tokkotti deebineetu indikeeta wayii yookaan immoo indikeetarii wayii waan nu hubachiisuu danda'u kaawwanneetu kinoo waan kana jechuudha. Waan kana ilaallee yoo duukaa buunu daqiiqaa 5tti immoo isa ilaallee barbaadannaa jechuudha. Eeriyaa kamirra jira? Eeriyaa kanarraa jechuudha. Amma naannaa kana yeroo tuqu ni deebi'a jennee yeroo yaadnu wantoota nama isin agarsiise jalqaba break of structureedha. Kazaan change of characteridha. Itti fufee immoo retrace dhufee tuqee kan deebi'u maaltu nu barbaachisa? Fair value gaappii, order blockii wantoota jedhaman kana ni barbaadannaa jechuudha. Kanaaf dhufee nu tuqeera. Order blockii isaatii tokkorra jiru kana nu tuqeera. Sana booda gara daqiiqaa 5tti yeroo dhufnu immoo maal nu kenneera? Yeroo asitti ilaalannu muuvmentichi upward agarsiisee ture. Asirratti naannaa kanatti yoo qaqqabu xiqqoo ishee gad deebi'eera jechuudha. Haayiinsaa kanadha, loowwiinsaa kanadha. Dhufee yeroo cabsu break of structure jedhama jechuudha. Structure dura ture gadi bu'eera. Deebi'ee immoo humnaan boodiidhaan cabsee bahee break of structure nu kenneera jechuudha. Akkasuma higher high, higher low, higher high, higher low yeroo jedhamu deemu break of structure cabsee yeroo deemudha jechuudha. Kan nuti eeggannu break of structure nu kenne sana duubatti deebi'eetu change of character yookaan immoo jijjiirraa iddoo asoolee deemaa ture kana gara asii gadeetti yookaan immoo muuvmentichi daawwan tirendii iddootti ta'utti boodiidhaan iddoo nu cabsee darbutti barbaaddanneetu intarii keenya kaawwannaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo kanatti break of structure nu kenneera. Asitti illee akkasuma wantoota isaa nu kennee darbaa jira jechuudha. Nuti kan barbaaddannu
naannoo kanatti gochuu dandeessu yoo barbaaddan. Break of structure change of character keessan. Garuu wanta kana deebi'ee shiitii naan godhu taanaani akkasuma immoo ani guyyaa sana kan hin kaawwachaa tureyyuu naannoo kanarra jechuudha. Maaliif boodiidhaan akka inni seeraan naa xumuruu fi humna guddaan akka naa kennu jechuudha. Change of character kun naannoo kanarra kaawwadhee dhufeetu naa cabsee jechuudha. Change of character garuu asirratti yeroo hubattanii erga boodiin cabsee booda wiikiidhaan osoolee deebi'a taanaani wanti suni vaalidii miti jechuudha. Dirqama akka waan gurraattii asirra naannoo kana jirtu kanatti boodiidhaan xumuruu qabaa jechuudha. Akkasitti xumuruu qabaa jechuudha boodiidhaan. Erga akkasitti naa xumuree booda maalan godhadhee kanaan olitti maaltu jira? Reetirees manaa gochuu qaba waan ta'eef. Fair value gaappiin hin qaba hin qabu. Hin qabaa naannoo kana fair value gaappiin hin jiru. Maaliif wiikiin qabdu waan ta'eef waan isin gurraattiin kun. Garuu iddoo kanarratti immoo maalin argadhee order blookii wanti magariisni kun jirti. Order blookii tokko argadheera. Akka galumsa tokkotti na fayyada. Asitti illee dhufee immoo order blookii mataa isaa illee na argateera. Akkasumas illee naannoo kanaa fi order blookii kana gidduu immoo maal laa godheera? Fair value gaappiin ni jira jechuudha. Kanaaf nuti akkamitti fayyadamna? Order blookii kana lamaan jidduu ishee jirtu fair value gaappii kana akka galumsaatti fayyadamna jechuudha. Kanaaf ammasitti yoo kaawwattanii hangasitti yoo kaawwattanillee kuni muuvmenticha guddaadha jechuudha. Maaliif kanaa gaditti swiingii warri tireedii gootanii kanaan ol deemuu danda'u. Kanaan ol deemuu danda'a swiingii warroonni tireedii gootanii ilaaluu dandeessu. Akkasumas immoo hooldiillee xiqqooshi guyyaa lama guyyaa sadan tokko hooldii gootu warreen hin taane kanaan ol deemaa jechuudha. Ilaaltanii taanaanii kuni maal meeqadha? 1:5 ratio jechuudha. Yeroo sana kana xiqqooshii gadi buufattu yookaan immoo 0 godhattu jechuudha. Kanaan hooldi gootu taanaanii kana booda wantu amma barbaadan riiskii gootu jechuudha. Erga kana fakkeenyaaf kana waan muraasa xiqqooshii parsantiin tokkollee akkaawuntii keessanii yoo gootanii wantu 60 wantu 17 tireedii gochuu dandeessu kan guyyaa lama hooldi gootanii jechuudha. Isarraan immoo kanaaf maaltu raawwatama? Erga tiipii keessan akkasitti kaawwattanii booda wantoota kana hooldi gochuudhaa fi biiginarii yoo taatan yookaan jalqabarra jirtu taanaanii wanti suni maarkeetichi simooteera taanaanii yeroo gara stoop loosii keessanii seenuu yookaan immoo gara negatiiva keessanii seenuu ni eegdu. Akkasumas immoo yeroo gara poozitiivaatti deebi'ee doolaara 3-5 isinii kennu daftanii baatu taanaanii isinii kompiliitilii maarkeeticha keessatti liikwiditii qofa ta'aa jirtu jechuudha. Kan hubachuu qabdan. Maarkeeticha keessatti liikwiditii isin godhataa jechuudha. Har'a doolaara 10 isinii kennuu danda'a, 20-30 isinii kennuu danda'a. Guyyaa biraa garuu 200-300 isin harkaa fudhataa jechuudha muuvumentiin yeroo jiraatu. Kanaaf haala kamiitiin maarkeeticha mo'achuu danda'a isa jedhu osoo hin taane haala kamiitiin of mo'achuu danda'a isa jedhu irratti hojjechuu qabdu jechuudha. Yeroon akkasiin jedhu saayikooloojii keessan irratti maarkeeticha irratti wantoonni raawwataman muluu seentuu wanta sanaa fi aayidentifikeeshinii kenna yookaan immoo wanta sana ofitti ibsaa jira malee maarkeeticha ani fair value gaappiin asiin jira isin jechaa hin jiru. Supply fi dimaandiidha akkasidha isin jechaa hin jiru. Namoota hubataniitu namoota maarkeeticha hubataniitu maqaa kennaniifitu iddoo kana waan kanatu jira jedhan malee. Kanaaf maarkeetichi ennaa isin seentan eegee isin opposite direction yookaan gara fuggisoo keessanitti waan deemu miti jechuudha. Garuu isin muuvmenticha qofa ilaaltanii duukaa buutu taanaan yookaan immoo yeroo inni daqiiqaa muraasa irratti socho'u asoolee baay'eedha jettu taanaan inni immoo isin maanipuleetii godheetu ol deebi'a jechuudha. Kanaaf xiqqooshii kuni gahaadha akka istiraateejii tokkotti. Waggaa guutuu waan kanaan piroofitii argachuu dandeessu. Waggaa guutuu garuu kanaan tireedii gochuudhaaf xiqqooshii maarkeeticha toon isaanii sammuu keessan irratti hojjechuu qabdu jechuudha. Namoota kitaaba barbaadan yoo jiraatan namoota Ingiliffaan dubbisuu yookaan immoo waan tokko hubachuu dandeessan jirtu taanaan kitaabota baay'een jiru waan ta'eef isiniif illee sheerii gochuun ni danda'a. Nagaafachuu dandeessu jechuudha keessaa. Kanaaf top down analysis yeroo jennu kun akka teeknikaaliiti. Yeroo moniisuun jiru immoo forex factory irratti akka fundaamentaaliitti fayyadamneetu waan sana teeknikaalii yeroo jennu wanti suni parsantii 80 parsantii 90 kan nurraa eegamu kaalkuleeshinii kana hojjechuu qofa osoo hin taane saayikooloojiidhaan itti qophaa'uu qabna jechuudha. Maaliif qarshiidhaan waan ta'eef wanti tireedii goonu immooshinii waan qabuufi
wanti suni nu rakkisuu danda'a waan ta'eef immooshinii keenya irratti raawwachuu qabna jechuudha. Wanti suni isiniif jedhee oppozitiin deemu maarkeetichi. Egaa isin seentanii fi isin duukaan bu'u akkasuma immoo fuggisoo keessaniin deemuu jechuudha. Garuu maarkeetichi ni ba'a taanaan ni ba'a, ni bu'a taanaan akkasumallee ni bu'a jechuudha. Kanaaf wantoota sanarratti sammuu keessan irratti hojjechuu qabdu. Guyyaa lamaan tokko immoo saayikooloojii haala kamiitiin itti qophaa'uu dandeenya isa jedhu immoo laayivii wal barsiisna. Sana booda deemuu keenya immoo itti fufnaa jechuudha. Viidiyoon itti aanu keenya immoo CRT'dhaanii akkamitti top down analysis hojjennu poostiin isinii godha. Itti fufee ICT fi akkasumallee price action illee ni hojjenna. Sana booda erga jiin isin seenee booda deemuun keenya itti fufa jechuudha. Kanaaf hanga ammaatti waan na wajjin turtaniif galatooma. Gaaffii fi iddoo isin hin galle yoo jiraate naa barreessuu hin dagatinaa. Subscribe godhaa, namoota barachuu barbaadaniif illee sheerii godhaa. Jabaadhaa.